Jiraan galgala silkiidhaan dubartii kan biraa faana haasaa ture. Dubartii kan biraa beektaa? Maal jechuudha? Kan biraa Fuuchuufi? Kanaan duras maal beektaa inni? Haalan sirreeffadhaa, manan sirreeffadhaa, iddoon sirreeffadhaa. An horii miti cal jedhee akkam bahu. Yeroo haala sirreeffadhee ka'u Maria fuudhu noo kophaa keenya jiraanne nu rakkiseera. Kophaa keenya jiraanne fuudhu maaltu nu gasheera nu caqacaqee nu rakkiseera hafuudhu. Ijoollee meeti daf kottu waan ati natti fiddeen baranaa dubbachuun hin danda'u. Kottu kaleessa ma hin gaddadha. Hin gaddate kaleessa ta'e hin beeku. Hin deemnannaan diddee erga hin deemnanne kaan murteeffannee na hambistee hin deemote mana kana gadi hin ba'u jettee sababii ati mana kana keessa nu keessatti too deemne irra ta'e ijjigoon argu ture dhagaarta. Jiraan galgala silkiidhaan dubartii kan biraa faana haasaa ture. Dubartii kan biraa beektaa? Maal jechuudha? Kan biraa fuuchuufi? Kanaan duras maal beektaa inni? Haalan sirreeffadhaa, manan sirreeffadhaa, iddoon sirreeffadhaa. An horii miti cal jedhee akkam bahu. Yeroo haala sirreeffadhee ka'u nan deemas jedheera. Amma garuu galgala kaleessa yoomi isoo yeroo sana deemnee irra ta'e ijoollee kanatti gannee sammuu nagaa saqamiin silkii odeessan niitii dubartii biraa faana. Ijoolleen kun mataa naannessitii. Naannessitu maal naannessitu? Hin naannessu. Isa booda nu barbaadamu nu barbaada. Dhiifama nu gaafatamu nu gaafatu. Nu deebisamu nu deebisu. Kun hunduu balleessaa keetii. Nan dhageessu ati. Ati mataan kee bakka maal ana waan hin siin jedhu hin dhagahu. Shamaa akkam godhure galgala ciiseetu dubartii faana haasa'a silkiidhaan jechuudha. Bakka yeroo muraaseedhaan kana booda ammaa xumuraan jira haala mijeessinaa ani isheen barbaadu. Mucaa kan biraa fiddeetti dubartii kan alternatiivii jettee dhufte ani isheen barbaadu jechaa ture. Dhageessan? Kanan seene kana godhan seene. Akka? Immoo akkasi godhan seene ka'a waan akkasitti seene malattan beekareen kanaatti seene malee immoo hin deemne. Ati kisilaamaatti beektaree ati kallattii soofii kee haasoftu malee maal beekta? Ati koo ana dhageessu bar ana bulchuu barbaadde bar. Ati anaan bulchuu barbaadde malee akka haadhaatti otoo na dhageessatee waan ani godhisiin jedhu goota. Waan ani ta'isiin jedhu taata. Deemennaa hin deemta taa'ennaa hin teessa. Ati garuu amma lakki akkas ta'e akkas jallaa haasaan bakka akka ijoollee ijoolleen tokko ishii namaan jettu. Jal'attuun jirti ijoolleen haadhaaf hin abboomamne abbaadhaaf hin abboomamne kan ishii qofa kan dubbattu. Akkasidha. Anoo akkas ta'e akkas bakka mataan na qollooftee bakka nagaan jiraadhaan duratti. Maal fiddee dhuftee ati siruma biyya keessanii doo dhuftee sana? Maal hojjetu jarri warri akkoo geessu? Maal hojjetu maal hojjetan? Maal daree ati namaa ishiin jettu namaan dhageessu. Ishee amma akkam godhu? Maria fuudhu noo kophaa keenya jiraanne nu rakkiseera. Kophaa keenya jiraanne fuudhu maaltu nu gasheera nu caqacaqee nu rakkiseera Hafuudhu? Ijoollee? Furan akka inni niitii kan biraa fuudhee fatee akka barbaade sammuun isa dhukkubu mataan isa dhukkubu diriirfatee bargaanfatee taa'ee jiraata. Nun immoo ijoollee faana rakkannaa achi deema. Amma ijoollee nama rakkisu moo nama rakkisan? Rakkisan? Ofiisaan faana rakkachaa baana kan ijoollee kana faana inni akka barbaade bahee gala. Akkasitti salphaamatti akkasumatti murteessama akkasumatti dhiisama. Maayi wayiin diduu danda'a ijoollee. Hin didu ijoollee isaa taanaan maaliif dida ijoollee isaa? Nutti kennuu diduu danda'a. Nuti ijoollee kana inni eessa iyyuu geessu nan beeka. Wallagga keessa Wallagga akkoo biyyi isaanii. Wallagga keessa ijoollee kana hin geessu. Maatiin isaa kan jiran Wallagga. Ani jaan beeku. Dabalata immoo yoo obboleetti malee iddoo geessu hin jiru. Harmeen isaa hin jiran. Obboleetti isaa obboloota isaatu Wallagga keessa jira.
Magaalaa Finfinnee keessas immoo jiru warri magaalaa Finfinnee immoo waan akkasii nama harkaa fuudhanii guddisan. Obboloonni isaa magaalaa Finfinnee keessa gurguddaan jiru garuu isaa waan akkanaas hirkaan fuudhan. Kana iyyuu nama harkaa fuudhan yoo haadha kee ta'e yoo obboleettii fa'aa ta'e sanuu obboleettii gaarii yoo ta'e. Si galeera. Haa fuudhu hin deemna. Atamma deemtu maqaadhasuma akkanumatti shalalal jedhanii deeman wayii sitti fakkaate miti. Uumaa waan nama rakkisne sitti fakkaate miti. Jireenyi waan nama rakkisne sitti fakkaate miti. Ijoollee waan nama rakkisne fakkaate miti. Isuma as taa'anii kaasitti fakkaate deemu. Rakkisu. Siyaasa akkamitti akka saasofteeri? Maali nu barbaanne ergi deematee immoo kophaa keenya jiraan akka arginu deemu. Kanaafuu siin jedhe ijoollee kanaan isa gubuun barbaade, ijoollee kanaan dhiiga isa dhaabuun barbaade, ijoollee kanaan isa deemna. Amma ni haala mijeeffachaa jira miti. Inni deemnee haala isa taate deema. Inni amma ijoolleen kun yoo isa barattee gannee deemne maa hin mijeeffatu kan. Waan amma dhaqee mijeeffadhaa, dhaqee fuudhaa, dhaqee itti galaa, dhaqee maal jedhee obaasaa bahee itti galu malee ijoollee kana fuudhee inni mucaa tokko iyyuu fuudhee hin deemu ijoollee lama miti. Isheen fuudhoo ijoollee lama fa'aatti heerumti. Si amma haa abbaan kee si didee si dhiisi kun akkuma jechuudha. Si gatee dhaqee fuudhee miti akkasuma jechuudha. Innis gateetu dhaqee fuudha malee ijoollee kana sassaabee niitiin jiru. Niitiin ijoollee kana faana isatti heerumtus hin jirtu. Galeera. Namni tokko yeroo inni nama rakkisu immoo waan inni ittiin rakkatu duratti gochuudha. Erga inni dide. An kana yaadeen ati garuu ijoollee kana ta'e mataa na qayyarte. Anamma inni mana kana keessa taa'eetu dubartii kan biraa haasofsiisee fixata. Ani itti dubbachuus hin danda'u bara mirga hin qabu. Itti dubbadhe iyyuu na reeba bara maal narraa qabda naan jedha bara. Maal narraa qabdaa qimicaa kee guddifadhu naan jedha. Akkasitti taa'ee gubadhee waan gubadhu dhabaa bulechuudha galgala. Si galeera. Way carraa kiyyaa. Waggaa meeqa nagaadhaan jiraadhe kee waggaa shan nagaadhaan maal shanii fixeera shan nagaadhaan jiraadhe kee amma arguma ati achas baatee si beeksiseeti jiruun kun akkas taatee barbarree bidda taateetti baxamteetti waan furmaata dhabdeetti. Maal ta'a amma maal goone waan gochuu dandeenyu hin qabnu bakka wayiin immoo biraa deemnee ilaallattuma ijoollee kanatti gannee deemnee akka taala mijeeffatu waan hin qabneef wayiin dhiisaan hojjechuu danda'a kanaaf deemnee ma ilaalle deemne. Ati suman dadhabe barana suman dadhabe gaafa yookaan akkas ta'a turte amma sakandii sana keessatti lakkaanoo akkas hin ta'u sakandii matti yaada kee jijjiirta sakandii ma tokko keessatti na rakkistee tamite amma jira caalaayyuu kan na rakkise sidha kan na dhaga'uu dide sidha. Osoo gaafa darbe moo naa wajjiniin galtee ta'ee sila amma tokko gaarii ture. Hin beekamu gaa akkas hin jirtu waan ta'eef inni aariinuu irraa bada ture. Atis giggeen hin galu. Nama tokko amma gashii haa galtu iddoo dhufteettis warri jedhanis jiru. Warri kaan immoo mucaa kee jabeeffadhu dhiirri haa badu warri jedhas jiru. Yaa namni akkumatti mul'atutti haasa'a. Yeroo kana keessa ijoollee lama fuutee baatee guddisuu jechuun namni ofuu dadhabeera mataasaa tokko lubbuusaa tokkoyyuu itti ulfaateera jireenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Ijoollee sadii qabattee bahee guddisuuf jechuudha. Bakka kana hunda keessaa utuu nagaa ishee anumaaf gaariidha bakka
ani nan gala. Gaafa seeraan gaafatamtu. Gaafa seeraan gaafatamtu hin galu. Gaafa xinnoo ishee rakkoo uumamee ani ori immoo nan galaa. Bor immoo amma namni si fuudhu dhufe immoo hin galu. Iddoo kam kee qabu? Bakka ala nan gala. Galuu murteeffatte?